Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromik. Aku from School of American English. Just today we came up with one of the grammar tense, that's present continuous tense. In the last 1 month, we have seen the first tense as well as the second tense, that's about present continuous tense. In the last month, we have seen the definitions of present continuous tense as well as the structure of the present continuous tense as well as a little bit about the uses of present continuous tense. Today, we're gonna see directly is about adding ing forms. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii Aku English with Oromik beekara chaanalii keenya nagaan dhuftanisin jecha guyyaa hadhaa barumsa afaan sterluga yookaan immoo giraamarii walitti deebine jira. Kana jechuun immoo barattoonni baay'een waa'ee giraamarii waan nu gaafataniif jidduumaan itti deebine jechuudha. Barumsa keenya kanadhaa keessatti kan laallu teensii isa lammaffaa jechuudha. Azura teensii isa tokkoffaadhaa yookaan immoo simple tense ilaallee jirra. Hadha immoo teensii lammaffaa structure isaa yookaan immoo formula isaa laallee jechuudha. Okay. Formula isa yeroo ing form yookaan immoo spelling adii yeroo gonu seera mataa fi qaba jechuudha. Kanaaf seera kan at least haga seera 5 6 ni jira. Tokko tokkoon laalle jechuudha. Rule 5 6 ni laalle jechuudha. All right. Rule tokkoffaan maal jedha jechuudha. Rule tokkoffaan ing is added to most verbs without changing the spelling of their base form. Verbiin tokko tokko Ingiliffa keessatti ing form yeroo dabalu verbiin keenya tokko kan nu kennamu osoo wanta kana irraa jijjiirin akkanumatti ing form qofarratti dabala jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf wait kan dhufi yeroo fakkeenyaaf I am waiting for him isa eegaa jira jechuudha baadde I'm waiting for him. Waiting kana yeroo ing form gootu ing form qofarratti dabalta jechuudha. Waiting osoo tii kan balleessin akkanumatti ing form qofarratti dabalta jechuudha. Bid bidding, carrying. Kunillee ing form yeroo gootu yeroo baay'ee jechoota akka carry ka akka immoo akkasumas kuraa jechoota akkana yeroo hundayyuu osoo wanni keenya hin balleessin osoo waa'ee keenya hin balleessin calliseetuma ing form irratti dabala jechuudha. Okay, kana jechuun ammoo catching, drink, drinking, crying. Kanaaf kunillee yaada xumuramaa eega yaada xumurame booda immoo callisneetuma ing form keenya irratti dabala jechuudha. Kunis ammoo ing form keenya irratti dabala jechuudha. Walumaa galatti verbii nu kenna percentage 80 ol yookaan ammoo kan ing form irratti dabalu osoo verbii keenya jijjiirin akkasumas callisneetuma kenna jechuudha. So walumaa galatti kun seera tokkoffaa jechuudha. Seera lammaffaa ammoo maal akka ta'e ilaala jechuudha. Walumaa galatti seera tokkoffaa maal jedhaa verbiin keenya akkuma jirutti osoo wanta kale irraan dabalin osoo wanta kale ittiin hir'isin kan ing form irratti guunne jechuudha. Kanaaf form lammaffaatti inni ilaala jechuudha. Okay. Rule lammaffaa if our verbs are ended within e, just we drop e instead of e, just we add ing forms on our verbs. Rule lammaffaa maal jedhaa? Verbiin keenya qubee iidhaan yoo kaluma taate e kana drop goone yookaan immoo remove goone bakka e kana I buufne eegasii ammoo ing form dabala jechuudha. Kana jechuun come, ride, riding, come, coming, have, having, make, making, ride, riding, and use, using. Verbiin kun amma asirratti barreessu hundiyyuu dhumni isaa qubee iidha jechuudha. Yeroo ing form goonu tokko osoo qubee i hin balleessin califnee having yookaan ammoo akkana barreessuun hin danda'amu jechuudha. Kana jechuun qubee i kana balleessinu malee drop goonu malee yookaan ammoo bakka sanii kaafnu malee akkanatti barreessuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf seera lammaffaa keessatti qubee jechi verbiin keenya qubee ilan yoo kan dhumatu taate qubee isan balleessine bakka isanii ammoo I buufne eegas ammoo ing goona jechuudha. Kanaaf kun seera lammaffaa. Seera lammaffaan kuni yoo dubbachiiftuun yookaan immoo iidhaa keenya dabilii taate asirratti seera kun hin dalagu jechuudha. Kana jechuun not hubachiisa. There is an exceptional rule. Seera exceptional yookaan immoo adda akka ta'e jira jechuudha. Asirratti ka qubee takka laalle asitti ammoo ka qubee lama laalla jechuudha. Verbiin keenya qubee dubbachiiftuu lama yookaan immoo i lamaanii fi akkasumas immoo ye fi oidhaan yoo kadhuma kan xumuramu ta'e osoo verbii keenya irraa i lamii hin balleessin akkanumatti irratti ing form goona jechuudha. Fakkeenyaaf agree, agreeing, into lama jechuudha. Akkasumas immoo sing. Yoo ammoo takka taate hin balleessinu yoo lama taate ammoo hin balleessinu jechuudha. Akkasumas immoo die, dying, die kanaa fi dying kun garagara jechuudha. Kanaaf kun d
YE jechuudha. Kanaaf akkasumatti irratti dabalaa jechuudha. Exceptional rule. Kan ta'an immoo OE. To toing or toing jechuudha. Walumaa galatti verbiin kenna E lama YE fi OE dhaan yoo kan xumuramu taate califneetuma ING form irratti dabalaa jechuudha. Kanaaf rule lammaffaadha. Qubee E dhaan yoo kan xumuramu taate qubee E balleessine ING form goona jechuudha. Kun immoo exceptional rule ammoo yoo qubee E lama taate immoo akka balleessine akka hubattan barbaada jechuudha. Okay, seera sadaffaan immoo ilaala jechuudha. Ruuliin sadaffaa immoo maal jedha? Mee rule sadaffaa yookaan immoo seera sadaffaa ilaallu. When the verb is ends within IE, verbiin kenna dhumni isaa yoo IE dhaan xumurame, that means just the two vowels are replaced within or by Y. Verbiin kenna dhumni isaa yoo qubee IE dhaan xumurame, verbii kenna ING form gochuudhaaf yookaan immoo gocha yeroo san dalagamaa jiru gochuudhaaf bakka IE kana Y bakka buufna jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf like jedhu IE dhaan bakka buuchu. Yeroo san qubee yaa kana bakka buufna jechuudha. Kanaaf we replace what by Y. That means like lying jechuudha. Bakka IE kana Y buufna eegas verbii kennatti maal daballa ING form daballa jechuudha. Example biraa immoo die. Die jechuudhaaf verbii kana I'm dying, he is dying jechuudha baanne IE kana Y dhaan bakka buufna jechuudha. Akkasumas immoo ING form irratti dabala jechuudha. Kaitaan immoo time. Kunillee IE dhaan xumurame bakka bu'u Y jechuudha. Yeroo sana immoo tying jechuudha. Kanaaf seera sadaffaadha verbiin kenna qubee IE dhaan yoo kan xumuramu taate IE san ING form gochuudhaaf Y replace yookaan immoo bakka bu'u jechuudha. Kanaaf example isaa kana jechuudha. Okay. Ruling afraffaan immoo if the verb is ends within CVC, that means consonant vowel consonant, just we double the final consonant before we adding ING forms on our verbs. Ruling afraffaa maal jedha? Verbiin kenna qubee consonant vowel consonantiin yoo kan xumuramu taate osoo ING form irratti dabalin duratti consonantii dhumaa san kan isa fakkaatu irratti daballaa jechuudha. Yoo syllable yookaan immoo birsaga tokko illee qabaatellee birsaga lamallee haa qabaatu jechuudha. Fakkeenyaaf qofaa sit. Himni sit yookaan immoo verbiin sit jedhamu kuni kan ittiin xumuramu yookaan immoo consonant vowel consonant. Consonant vowel consonant jechuun dubbifamaa, dubbachiiftuu fi dubbifamaa jechuudha. Gaafa himni keessan syllabliin keessan yookaan birsani keessan birsaga tokko ta'ee consonant vowel consonant yoo ta'u taate verbii dhumaa kan isa fakkaatu yookaan immoo qubee isa fakkaatu tokko dabala jechuudha. Consonant tokko dabala jechuudha. Osoo ING form irratti dabala jechuudha. So kanaafiyyuu sit sitting. Sit sitting tin dabali taatee jechuudha. Okay, next put pulling tilen dabali taatee jechuudha. Kanaaf maal jennaan consonant vowel consonant waan ta'eef jechuudha. Next dig digging consonant vowel consonant, then we double the last consonant. Kanaafiyyuu qubee isa dhumaa fakkaataa isaa dabalaa jechuudha. Next swim jechi himni swim jedhamu kun syllable lama yookaan immoo birsaga lama jechuudha. Kana jechuun tokko isii fi wim jechuudha. Birsaga lama qabaatullee consonant vowel consonantii waan ta'eef qubee emmi dhumaa kana maal goona dabili goona jechuudha. Next getting, here is consonant vowel consonant. Yeroo hunda yoo isin beeku qabdan consonant vowel keessa dhumarraa kala koomnu beeku qabdan. So getting, here is double T. The last one is stop or stop. Okay, here now two syllables. Birsaga lama qaba kun jechuudha. Tokko isii fi top jechuudha. Stop. Yoo birsagni kuni kan dhumaa jechuudha. Birsagni dhumaadha. Stress yookaan immoo long sound jechuudha. Sagalee dheeraa qaba jechuudha. Kanaaf gaaf sagalee dheeraa qabaate rule ittaanu keessatti ilaalla. Himni qubeen dhumaa dabalii ta'a jechuudha. Kanaaf kun seera afuraffaa jechuudha. Seera afuraffaan consonant vowel consonant yoo ta'u taate qubee dhumaadha dabalii goona jechuudha. Mee seera shanaffaan immoo maal akka jedhu ilaalla jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota channelii akkuu ruuliin shanaffaadhaa fi ruuliin ja'affaadhaa xiqqoo isinitti ulfaachuun mala maraafiyyuu hanga danda'ame waan ani isin jedhu sirriitti hordofaa jiru. Okay, ruuliin shanaffaa maal jedha? When words have two or more than two syllables ending within consonant vowel consonant, you must double the last consonant if the last syllables are stressed in what? In speech.
ruling shanaffaadha. Verbiin nu kenname yookaan immoo noun nu kenname tokko syllable yookaan immoo birsaga lama yoo kan qabaatu taate. Birsaga lama qabaatee birsaga lamaan keessaa birsagni inni dhumaadha yookaan immoo inni dhumaadha yoo stress yookaan immoo sagalee dheeraa stress jechuun sagalee dheeraadhaan yookaan immoo sagalee furdaadhaan yoo kan xumuramu taate verbii san qubee dhumaa dabilii ni goona jechuudha. Fakkeenyaaf look now. Prefer. Pre kan sagalee isaan diqaachuudha. Prefer. Far kan ni dheerataa jechuudha. Gaaf kana verboonni qubee dabilii dhumaa san dabilii goona jechuudha. Kana jechuun asirratti arrii daballee eegas aanjiif goona jechuudha. Prefer jechuudha. Inni dheerataa jechuudha. Yeroo san qubee arrii dabalii goona jechuudha. Prefer kan kun inni gara dhumaarraa jechuudha. Stress waan ta'eef dabilii goona jechuudha. Next upset. Jechi set jedhamu kun hin dheerata jechuudha. Okay? Upset. Sagaleen dheeratee baa jechuudha. Yeroo sanii qubee dhumaallee dabilii goona jechuudha. Okay. Kan itti ammoo stop. Himni yookaan immoo birsagni top jedhamu kun dheeraa waan ta'eef isallee qubee dhumaa dabilii goona jechuudha. Kanaaf jechoota kana yeroo baay'ee barataa confuse akka godhullee naayimanii jiran yookaan immoo baay'ee nama rakkisa jechuudha. Kanaaf haga dandeettanii sagaleen addaan baastan jechuudha. Sagaleen keessa murteessaa jechuudha. Sagaleen keessa addaan baastan jechuudha. Next one is forget. Kam tira dheerataa kan dhumaa kan tira dheerataa jechuudha. Yeroo sanillee tiideen kenna dabilii goonaa jechuudha. Forget hin jedhamu. Verbii tokko keessatti syllable lama hin dheerata jechuudha. Yookaan immoo syllable lama yookaan immoo stressii lama ta'uu hin danda'u jechuudha. Tokko ni gabaabbata, tokko immoo ni dheerata jechuudha. Gaafsan kan dheeratu yoo ta'u taate inni dhumaadhaa kan dheeratu yoo ta'u taate yookaan immoo stressiin gara dhumarratti dhufu consonantiin isaa yoo kan dheeratu taate ni dabalama jechuudha. Kanaaf forget ni dheerata jechuudha. Next one is begin. Okay? Beginning kun ni dheerata jechuudha. Yeroo sanii inni dhumaa dabilii ta'a jechuudha. The next one is admit. Kan dhufu ni dheerata jechuudha. Yeroo sanillee dabilii goona jechuudha. Okay, the next one is regret. Kan dhufu ni dheerata jechuudha. Kunis dhumi isaa dabilii ta'a jechuudha. The next one is commit hin jedhamu. Commit jechuun immoo yeroo san qubee dhumaallee dabilii ta'a jechuudha. Kan itti ammoo refer ol ka'a jechuudha. Far kan sun ol ka'a jechuudha. Refer. Kanaaf birsagni gara dhumaadhaa waan dheerateef yeroo hundayyuu qubeen dhumaa dabilii ta'a jechuudha. Faallaa ruulii shanaffaadhaa ruulii jaaffaan maal jedhame ilaallu. Ruulii jaaffaan immoo birsagni inni funduraa yookaan dheeratu taate dabiliin goonu jedha. Kana jechuun if a two syllables verb ends with a consonant vowel consonant, just we don't double the final consonant when the stress is what on the first syllable jedha. Ruuliin jaaffaan yoo sagalee dheeratu kun yookaan immoo sagaleen stress ta'ee dheeratu kun verbii kana tokko immoo syllable kanatti jalqaba irratti kan dhufu taate qubee dhumaa dabilii hin goona jechuudha. Look now, here is example. Kullam enter jennuun enter. Kana jechuun sagaleen jalqaba irratti dhufa jechuudha. Stressiin keenya kan jabaate eessarra jira enter. In jechuun hin jabaata jechuudha. Stress. Enter. Then offer. Bee jira jechuudha. Offer. Kaasatti immoo stop. Kan dhumatti dheerata jechuudha. Asitti immoo kan jalqabaatti dheerata jechuudha. Kun amma enter. This one is offer. Jedhee ol ka'ee gad deebi'a jechuudha. Jedhee gad deebi'a. Kanaaf kan jalqabaa kun dheeradha jechuudha. Yeroo san irratti hin daballu jechuudha. Akkamatti ing foolii qofa irratti daballaa jechuudha. Whisper jennu. Birsanni kun hin dheerataa jechuudha. Whisper. Consonant vowel consonant ta'ullee kun ni dheerataa jechuudha. Gaafa kun dheerata immoo ing foolii qofa irratti daballa jechuudha. The next one is happen. Piniin kun gabbu'aa jechuudha. Kanaaf kunillee ing foolii qofa daballa jechuudha.
walumaa galatti garaagarummaan kanaaf kana birsanii keessan dhumarratti yoo kan dheeratu taate qubee dhumaa consonant dhumaa dabilii goona jechuudha. Kana jechuun birsanii dhumaadhaa stress yoo ta'u taate dabilii goona jechuudha qubee dhumaa. Kana jechuun consonant vowel consonant waan ta'eef jechuudha. Consonant vowel consonant consonant vowel consonant waan ta'eef jechuudha. Asirratti ammoo birsanii jalqabaa yoo stress ka ta'u taate irratti hin dabalu yookaan immoo verbii keenya akkuma jirutti ing form dabala malee qubee dhumaa dabilii hin goone jechuudha. Kuni seera 5 fi seera 6 jechuudha. Seereen dhumaadha walumaa galaa jechuudha. Ruuliin xumuraa jechuudha. Ruulii 7 akkasumas immoo ruulii 9 jechuudha. Walumaa galatti tensin ruuliin present continuous tense dha asumara xumura jechuudha. Mee ruulii 7 laala jechuudha. Ruuliin 7 dabree kan uumamu jechuudha. When the verb is ends within W, X and Y, the final letter does not double jedha. Verbiin keessan yookaan immoo nouniin keessan xumurri isaa yoo qubee W, X fi Y ka ta'u taate qubee dhumaadhaa dabilii hin goone yookaan immoo jecha dhumaadhaa dabilii hin goone. Fakkeenyaaf jechi siw jedhu W waan xumurameef dabilii hin goone jechuudha. ing form yoo dabaluu barbaanne carmineetuma ing form qofa dabala malee W kana isa lama yookaan immoo W lama hin goone jechuudha. Akkasumas immoo box kuno X seera isaa keessa jechuudha. Boxing goone malee X lama hin goone jechuudha. Fly, flying. Then enjoy, enjoying. Snow, snowing. And fix, fixing. Walumaa galatti ruuliin torbaffaa jira. Qubee sadii kanaan verbiin keenya qubee sadii kanaan yoo kan xumuramu taate ing formii akkuma inni jirutti irra kenna malee qubee dhumaa dabilii hin goone jechuudha. Ruuliin 8ffaan ammoo if there are two vowels, the final consonant does not, here is here, does not what? Double. Okay? Yoo verbii keenya keessatti dubbachiifti lama walitti aantee dhufte qubee dhumaa san dabilii hin goonu jechuudha. Fakkeenyaaf amma qubee dubbachiifti lama dhufte jechuudha. Vowels lama jechuudha. Beat jechuun beating. Cansituma ing formii qofa dabala malee lama hin goonu jechuudha. Shout, shouting. Shut or shoot illee jedhama. Akkuma pronunciation akkuma fi goota jechuudha. Fakkeenyaaf American they shut. Lami jedhama shut, shut. Okay, shut jechuudha. Kanaaf O lama jira kanaaf ing form qofa dabala and creep ilama kanaaf ing form irratti goona jechuudha. Walumaa galatti ruulii 8ffaa jira yoo qubeen vowels yookaan immoo dubbachiiftu lama walitti aantee dhufte verbi sanatti ing form goonu malee qubee dhumaa dabilii hin goonu jechuudha. Kana jechuun t lama goonu asittillee t lama goonu jechuudha. Okay. Seeri 9ffaa exceptional rule ruulii dabree dhufa jechuudha. Akkam jedha yoo verbiin keessan yookaan immoo nouniin keessan dhumi isaadhaa qubee L ka ta'u taate. Look guys, be careful over here. L yoo ka ta'u taate qubee dhumaa dabilii goona yookaan immoo L san dabilii goona jechuudha. Fakkeenyaaf cancel, cancelling. Qubee takka L takka dabala jechuudha. Then trouble, troubling. L lama goona jechuudha. Then signal, signaling. Then choir, quarreling. Quarreling. Kana jechuun exceptional isaa yoo L'in qubeen kun immoo qubee deebi'aan keessaa L'in yoo kan xumuramu taate qubee dhumaa dabilii goona jechuudha yookaan immoo consonant dabilii goona jechuudha. Inni dhumaan akkasumas immoo yoo verbiin keenya yookaan immoo nouniin keenya qubee C yookaan immoo C'dhaan yoo kan xumuramu taate bakka C kana gara jijjiiraa we change C into what? C keetti jijjiira jechuudha. C kana kee dabalee C keetti jijjiiree eegas immoo ing formii jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf picnic, picnic. Then mimic or mimicking jechuudha. Kanaaf qubee C'dhaan yoo kan xumuramu taate bakka C kanaadha C keedhaan bakka bu'uuna jechuudha. Then ing formii irratti dabala jechuudha. Seeri lamiin kun yookaan immoo seeri 9ffaa, seeri 8ffaa, seeri 7ffaa kuniin baay'ee beekamoo haa dhabatu malee seera baay'ee exceptional dabree just come once in a blue moon jechuudha. Dabree kan dhufu jechuudha malee beekamaan ruuliiwwan tokko hanga 6 keessatti kan baran jechuudha. Walumaa galatti kabajamtoota daawwattoota chaanalii Aku English barumsi keenya kan waa'ee ruulii present continuous tense dha. Kan xumuraa kana fakkaata jechuudha. Yeroo taanu tensi 3ffaan walitti deema jechuudha.
Also, sagantaa kiyyan xumuruun duratti wanni isin jechuu barbaadu channel keenya subscribe, like, share gochaa yeroo hunda nu bira dhaabadha. Akkasumas ammoo commentii waan akkasiin barsiifnu barbaadan yaada keessan nu dabarsaa nu eeraa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een barumsa giraamarii maalirraa dhaabdan waan jedhaniif hadhatti deebinee jira jechuudha. Spoken grammar wal keessa oofaa deemna jechuudha. Walumaa galatti barumsa hadhaaf isin qopheesse kana fakkaata. Nagaan tura. Have a nice time. See you next time with another video. See ya. Let's keep in touch.